Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota yuutuubii kiyya. Aappiin zeenii duraan nuuf dalagaa ture dhaabatee jira. Amma immoo kan sawaa jira, kan mobaayilii jira. Kan mobaayilii akkuma duraan isinitti argisiise aappii diimaa duraanii kana yuutuubii kiyya jala argattu. Amma immoo kan sawaa addisiin kan dhufe isa kanaadha jechuudha. Isa kana keessa seenneetu isa kana keessa akkasitti zeenii dalagaa ture. Zeeniin dhaabatee jira jechuudha. Amma immoo sawaarra godhachuudhaaf isa akkasitti banamee jiru kana hin cufna jechuudha. Kana hin cufna. Sana booda immoo kana keessan seenu dura isa kana United States irra kaa'annas jechuudha. Isa kana warra TikTok isin irratti dhaabbata yoo ta'e yuutuubii kiyya jala argachuu dandeessu. Yuutuubii kiyya TikTokii dhuma jala piroofaayilii koo jala seentanii irra dhooftanii naan yuutuubii kiyya isin geessa jechuudha. Akkasitti United States irra kaa'attu. Achi booda kana isa kana jechuudha. Bakka kanan tuttu. Bakka kana yeroo tuttanii oluma harkiftu jechuudha. Ol harkistanii Biraazil waan argee jira. Sana booda immoo kunoo sawaan as jira jechuudha. Kaasaa steek firii 2022 no pin chat haat waan jedhu kanarra keessu. Sana booda hin shagaltu sirriitti isinii shagala jechuudha. Kanaafuu akkasitti godhachuu dandeessu. Warreen mobaayilii immoo akkuma moobaayiliitti isin argisiisee ture kanarratti hojjetaa jira jechuudha. Yuutuubii koo jala argattu viidiyoo isaa guutuu. Inni kunis illee xareeyyiin ittiin hojjetu hin jira. Abbaan hin barbaadu ta'e naquunnamuu dandeessu karaa meseejiitiin jechuudha. Kanaafuu yuutuubii kan godhu sabiskiraayib naa godhaa, laayikii naaf godhaa, wal jajjabeessinuu isiniin jedha Oromoo kiyya.